Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu. Magaalaa Bishooftuuttidha kan nuti argamneeti jirru galma yookaan ammoo mooraa Hiyoot jedhamuutiin waamamu keessa jirra. Qophiin dargaggoo ammoo guyyaa lammaffaasaadha kan inni qabateeti jiru. Dargaggootni golee Oromiyaa garaagaraa keessa magaalaa Bishooftuu galma kanatti argamuudhaan leenjii gaggeessummaa akkasumallee gama diinagdeetiin tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti illee maal gochuu qabu kan jedhu irratti karaa luba Dr. Gammachiis Dastaa, Dr. Zarihuun Gabree fi luba Garramuutiin laatamaadha kan inni jiru. Egaa leenjiin kun wayita kennamu bu'aa tokko lama miti kan inni qabu. Dargaggoota keenya ga'oomsuu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Abdii guddaa itti horaati jira. Dargaggootni fi dargaggoota qofa osoo hin taane namootni umuriidhaan geessa ta'an illee leenjii kana fudhataati jiru. Namootni leenjii kana irratti argaman waa'ee leenjii kanaa maal jedhanii yaada maalii qabu kan jedhu daqiiqota gaggabaaboodhaaf turtii guyyaa lammaffaa isaanii kanarraati bu'aan isaan buufatan maal akka ta'e kaasaa waliin turtii taasisnaa. Ogeessi kaameraa keenya Dirraaraa Dabbabeen waliitiin jira. Gaan immoo Efreem Malkaamuuti. Hirmaattota leenjii kanaa maal jedhan yaada isaanii gara jedhutti sinaa dabarsu. Galatoomii walaa barruu eenyu jedhu eessarraa dhufte? Haa ta'u guddaa galatoomii Gammachiisin jedhama Finfinnee irraan dhufe. Egaa leenjii gaggeessummaa magaalaa Bishooftuutti laatamu irratti kan guyyaa lammataa irratti wal agarree leenjii waaree duraaf booda laatamii kan akkamiin argitee jirtanii? Haa ta'u guddaa galatoomii akkuma kaasuudhaaf yaaltee leenjiin waliigalaa kennamaati kan inni jiru. Egaa yeroo ammaa dhalootii kallattii garaagaraadhaan dammaqanii jiru. Dhalooti dammaqanii jiran jechuun hin danda'amu. Dhalooti dammaqeera garuu kallattii lamaanii kan dammaqee hedduminaan karaa dogoggoraa irratti dhalooti dammaqee ni jira. Akkasuma immoo daandii sirrii irratti dhalooti dammaqee jira. Karaa dogoggoraa irra dhalooti dammaqee guddina saayinsii fi teekinooloojii irraa kan ka'e yeroo ammaa haalli siyaasaa, haalli dinagdee, haalli jireenyaa biyyoota westernii keessa turan yookiin immoo biyyoota dhihaa keessa turanii haala salphaa ta'een karaa miidiyaa hawaasummaadhaan yeroo ammaa dhaloota keenya qaqqabaniiti jiru. Kunis kallattii kanaan akka isaan dammaqan isaan taasiseera. Inni lammaffaa immoo dhalooti akkuma kana daandii gaarii irra dammaqanii jiran ni jiru. Lakkoofsaanii xiqqoo ta'anis malee jechuudha. Leenjiin guyyaa har'aa kennamaatis ture keessumaa karaa Dr. Gammachiisiin dhaloota karaa daandii sirrii irratti leenjii dammaqsuudha. Dhalooti eenyummaa isaa akka baru, gara kamimmoo deemuu akka danda'u, fuuldurri isaa maal akka ta'e akka hubatuu fi karaa ifaa fi qulqulluu ta'een dhalooti akka baru, akka of beeku, akka dammaqu leenjii taasisuudha jedhee namana. Galatoomii dargaggoota bakka garaagaraa jiran leenjiin kun akka babal'atuuf tarii ofii keefis deebitee maal hojjechuu dandeessa? Dhalootaanis waan jettu yoo jiraate. An dhalootaaf kan hin jedhu carraalee akkasii namooti qaqqaaliin uummati Oromoo fi akkasumallee kiristaanonni qabanitti fayyadamuudhaan of dammaqsuu carraalee akkasii uumamanitti fayyadamuu akka qabaniin dhaama. Inni kan biraan immoo dargaggoota asirraa baratan immoo deemanii namoota kaaniif darbanii irraa hafanii waan asitti hubatanii maatii isaanis dhaloota isaanis hiriyyaa isaaniifis akka hubachiisaniif hin dhaama. Ani Dassaalany Hambisaan jedhama. Magaalaa Finfinneedhaan dhufe. Tolee Dassuu, egaa leenjii gaggeessummaa magaalaa Bishooftuutti laatamu irratti wal argine. Leenjii guyyoota lamaanii kan akkamiin ilaalteertanii? Baay'ee gaariidha. Baay'een baradhesi. Dhufukootti baay'een gammadeera. Waa'ee gaggeessummaa fi waa'ee duuka buutummaadha kanan leenjee hedduutti gammadeera. Namni duuka buutummaa hin baranne gaggeessaa ta'uu akka hin dandeenye ni baradhe. Kanaafuu yeroo gaariin dabarsaa jira jechaadha. Tolee kana booda tarii maal hojjechuu keessatti si gargaara? Dhuma leenjii kanaa booda bakka deebitutti waan hojjettu lafa tajaajiltutti maaliif na fayyada jettee kaasta? Ani yaa'u tajaajila keessanii jiraadha. Wangeelan tajaajila waan ta'eef ijoollee wajjiniin wangeela dhugaa baanu leenjii iddoo garaagaraattis laannu hojjedha waan ta'eef akka
lafa duuka buutuu ta'uttis duuka buutuu ta'e akkan sirriitti hojjedhu lafa geggeessummaattis waan geggeessaa tokkorraa eegamu tokko raawwadhee akkan sagalee waaqayyoo isa dhugaa tajaajilu baradhee jechaadha. Maqaan koo Hawwii Abdiisaan jedhama. Bakka irraa dhufee asummaa Addisuu Safarii jedhama. Tole Hawwii, leenjii gaggeessummaa barataa jirta. Ati umuriidhaan ijoolleedha. Maal fayyadamte, maal baratte mee guyyoota kana lamaan? Ani barumsi isaa baay'ee natti toleera. Akka ajaa'ibaatti dhaggeeffadhe. Baay'ee nama hawwata, baay'ee namatti tola. Akka yaadetti naaf fi ariifiidha. Barumsa guddaan irraa argadhe. Kanaan dura irree waan dhagee hin beekne illee barumsa guddaa irraa argadheen jira, natti toleera. Kutaa meeqa baratta Hawwii? Ani kutaa 7 baradha. Tole, maaliif si qopheessame bor maaliif akka of qopheessitu si godha leenjiin kun? Boriif illee galma koof iddoo guddaa naaf qaba. Naa barumsa kana baradhee akkanii iddoo sanarratti argamu baradhee dhaggeeffadhee ittiin jiraadhee akkanii hojii sanatti ittiin jijjiiramuuf. Ijoollota si fakkaataniin maal jetta? Warra wajjin barattan, warra wajjin tajaajiltaniin maal jettame? Isaan illee akka isaan dhufanii baratan anillee abdii guddaan qaba. Kana galatoomii ulfaata. ishi. Gammachuun jedhama. Gammachuu Fitaawarin jedhama. Duuka mirraan dhufe. Tole, gammee ati dargaggoodha. Leenjii gaggeessummaa dargaggoo mo'aa sababeeffachuun laatamaa irratti wal argine. Leenjii kan akkamiin argitee jirta kan guyyaa lammaffaa? Leenjiin kun akka nu baddetti baay'ee bareedaadha. Keessumaa waa'ee raajota sobduu irratti kan inni xiyyeeffatu. Amantiin kun Adventistiidha. Garuu immoo akka nama tokkotti tajaajiluma dhugaa laatame natti toleera. Kan ganamaa barattee Dooktar Gammeerra? Gammeerraa baay'ee baradheera. Waanuma nama jajjabeessudha. Gara fuulduraatti manni waaqayyoo qulqullaa'u akka qabudha. Fakkeessuurraa wangeela dhugaa lallabuudha. Isa lallaban immoo hojiirra oolchuu akka ta'e sirriitti nu barsiiseera. Dargaggootas immoo akka biyya gaggeessaniif waa'een gaggeessummaas barsiifameera. Dargaggeessi akkamitti akka biyya tokkotti qooda fudhachuu akka qabu, akkamitti immoo jiraachuu deemuu akka qabu, biyya tokko immoo akkamitti akka gaggeessuu danda'u akka qabu sirriitti nu ibsaniiru. Xumura leenjii kanaa booda maalan hojjedha, maal na jijjiira jettee eegdame leenjiin kun? Xumura kanarratti waan Dooktar Gammeen nu barsiisan tokkoof baruudha. Namni tokko eessaa ka'ee eessatti deemaa jira, maal gochuu akka qabu hundumaa nu barsiisaniiru. Anis kanarra dhaabbadheen kaleessa maal akkan ture, borumoo har'a maal keessa kan jiru, borumoo maalitti akkan deemu irraati barumsa guddaa argadheera. Tole ulfaadha. Maqaan koo Luba Eebbisaa Addisuun jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Dukamii. Hojiin koo sabakaa galaan adaa kutaa wangeelaa irratti kan hin hojjedhu. Egaa leenjii gaggeessummaa magaalaa Bishooftuutti laatamaa irratti wal argine. Leenjiin kun guyyaa lammataa kennamaa jira. Maalirraa fayyadamtanii jirtu? Akkamitti argitan leenjii kana? Leenjiin kun baay'ee ani akkan itti argee keessumaa yeroo ammaa kana dhaloota akkasittiin dubbii bilchaataa barsiisuun baay'ee yaaduma waaqayyooti. Kanaaf yeroon ammaa kun macaafa qulqulluus gaafa laallu milikkita bara gara dhumaati. Milikkita bara gara dhumaa immoo Ximotewos lammaffaa irratti boqonnaa 3 irratti in argina. Kanaaf yeroo akkasii kana immoo namoonni naqqa'an, namoonni waa'een dhugaa keessa isaanii jiru, dargaggoota dhaloota akkasitti walitti qabamanii leenjii akkasii barumsa bishaataa akkasii kana kennuun baay'ee waan guddaa baay'ee irraa argadheeran ofii kootiif jireenya ofii kootiis achi keessatti ilaaleera. Keessumaa dhaloota ammaa kana oolchuudhaaf immoo barumsi akkasii kun baay'ee barbaachisaadha. Waldaadhaaf dhalootaaf baay'ee barbaachisaadha. Utuu iddoo adda addaatti kenname iyyuu gaariidha jedhan. Paaster Abdiisaa Ittafaan jedhama.
asuma magaalaa Bishooftuu. Leenjii gaggeessummaa irratti wal agarree jirra. Leenjii kana guyyaa lammataa fudhataa jirtu. Akkamiin argitan? Baay'ee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha. Hojii Waaqayyoos baay'ee ittiin hojjetamaa jira. Kan akkasiitu kanaan dura ture ta'ee hojii gurguddaatu hojjetamaa ture. Amma garuu carraa ta'e Waaqayyo bara keenya keessa yeroo ammaa kan nuuf fideera. Yeroo ammaa Waaqa nuuf fide kanatti immoo waan guddaa irraa baranneerra. Dhalataa waan guddaa irraa barateera. Bor kan akkasitti dhufee jennaan biyyi keenya jijjiirama. Tokkummaa waldaan ijaarama. Baay'ee muuxannoo guddaa kan namaaf ta'u irraa hubadheen jira. Maqaan koo Ifaa Kumarraan jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuu irraa. Leenjiin dargaggoomoo akkuma itti fufeetti jira. Leenjiin guyyaa lammaffaa irra jiru kuni baay'ee kan namatti tolu, amilee namaa kan kakaasu, moor gara geggeessummaatti kan dhaloota akka horan nu godhudha. Asii deebitee maal hojjechuu yaadda? Dirqama dhuunfaa kee qofa miti ofirra darbitee kan fayyaduu qabda. Dargaggoota keenyaanis maal jetta gama kana? Gama leenjii kanarraa wanti nu badhe wanti guddaan tokko of hoogganuu, nama of hoogganetu hoogganaa ta'a. Biyya isaa hoogganuu namni danda'u nama leenjii nama barate ta'uu waan qabuuf kanaaf namni hundumtuu utuu barate tu leenjii carraa jedhu. Asuma magaalaa Bishooftuu irraadha. Maqaa kennuuf. Maqaan koo Moodel Raahel Tolaan jedhama. Tole Raahel, leenjii gaggeessummaa laatamaa irratti wal agarree akkamiin argartee jirta leenjii guyyaa lammaffaa kennamaa jiru kana? Gama kootiin baay'ee jaalladheera. Baay'ee natti tola. Sababiin isaas barsiisa baay'ee man jaalladha ofii makootii. Gaafuma jalqabu barumsa baay'een jaalladha. Barsiisa isaan barsiisaa turan waan hin jedhesitti himuu qabu. Maaliif baay'ee inni itti haarifame baay'ee makeessi kootti boqote baay'ee wanta dhaloota jijjiiru wanta dhaloota karaatti deebisu utuu danda'amee amma nama muraasa qofadha kan barachaa jiru. Even bakka namni hundumtuu magaalaa kana keessa jirutu walitti yaa'ee dargaggoonni barumsa kana taa'anii baratanii baay'ee hawwii koodha. Darga'ati ijoollee shamarraniidha. Gara gaggeessummaatti shamarran keenyas hedduminaa hin dhufu waan ta'eef shamarraniin maal jetta? Kottaa baradhaa ta'uu malaa gara gaggeessummaatti dhufuuf qopheessuu ta'uu malaa ofii keessa sii baatee maal hojjechuuf of qopheessita? Kottaati baradhaa baay'ee namatti tola. Barumsa dubartiin iddoo kam keessatti mana kam keessatti kun kennama uumamanuu kennamee dubartiin wanta kam keessa wanta isheen keessa jirtu hin bareeda sii galee itti amannee gaggeessummaa kana uumamaan kan nu kenname jira. Barsiisaan kan nu kennamu jira. Isa kana itti amannee barumsa kana illee dabalataan irratti barannee jira isheen jira. Ani maqaan koo Gadaa Toomsaan jedhama. Kan irraa dhufe magaalaa Adaamaa irraati. Guyyaa kaleessaa irraa eegallee leenjii mata duree gurguddaa irratti kan nuti leenjii argachaa turre. Bor waldaan kiristaanaa guyyaa har'aa eessa jirti? Bor immoo dhaloonni har'aa eessatti fudhatee akka deemu. Kanaaf namni hundinuu otoo dhufee akka koodhaa fi akkuma isin jettanii magaalarra naannoftanii waa'ee gaggeessummaa kana otoo kennitanillee anaaf baay'ee gaariidha. Wantichi akkaataa kanaatti magaalota Oromiyaa irra naanna'e yoo itti fufe malee waldaa akkuma barumsarraa arginetti akka gaggeessummaa kaleessarraa isaan nu barsiisanitti waldaan harkatti kufteetti. Kanaaf gaggeessaa cimaa nu barbaachisti. Kanaafiyyuu gaggeessaa liidarshiippii tireeningii nuti irra fudhannee akkaataa kanaatti itti fufee anis waan baay'ee irraa argadheera. Ani amma waldaa kiristaanaa sin gaggeessu tajaajila xixiqqoo kanan nan tajaajila garuu waldaa kiristaanaa gaggeessaan jiru bor nan gaggeessaa. Dhaloota har'a bor ittiin fufan waan ta'eedhaaf warri har'a gaggeessaa waldaa tokko ta'an bor ittiin fufan. Ana tarkaa fuudha dhaloonni na duubaas irraa fuudhu leenjiin kun nan darbiin jedheen dhufe. Kanaaf galatoomaa. Leenjiin guyyaa kaleessaatii kaasee geggeeffame leenjii bareedaa jireenya namaatiif kan bu'aa guddaa buusu baay'ee kan namatti tolu dhala namaa irratti kan hojjetu
lafa jiran kan nama hubachiisudha jechuudha. Dargaggoo mo'aa akkasuma immoo isiniinis namoota ga'eessota ta'anis kan giddu galeessa godhatedha. Deebitanii waldaa kiristaanaa hawaasa keessaa dhuftan irratti hojjechuuf mi'a gam qophiidha xumura leenjii kanaa booda. Jaalala waaqayyoo ta'ee gammachuu guddaadhaan yeroo keenya tun dabarsin hamma ammaatti irratti hirmachaa jirra. Waaqayyoo nu gargaaree jaalala waaqayyoo ta'ee amantoota keenya sadarkaa waldaa kiristaanaatti warra dargaggoo mo'aa keessa kan hojjetanii dabalachuudhaan haa ta'u kophaa keenyas tajaajiluudhaan haa ta'u kanaaf amantoota keenya walitti qabnee leenjifnaa hin barsiifna. Gabaabumatti jireenyi waldaa kiristaanaa jireenyi mataa keenyaayyuu of geggeessuu irraa kaanee amma sadarkaa kan biraa geggeessuutti kan barbaachisu bu'uuraa waan fudhanneef akka macaafa qulqulluuttis waan nurraa barbaachisu irraa waan jechuudha. Galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kan dhufe magaalaa Bishooftuu Sumaraan jira waldaa Maqaan Yesuus waldaa Maqaan Yesuus Beetel Calalaqaarraati. Leenjii kana fudhachuu kootti baay'eetti gammadeen ture. Garuu haala tokko waan daangessuudhaaf carraa argadhee har'ammoo sagantaa kana waan ani hirmaadhee fi kanaaf baay'eetti gammadeera. Ganamas barumsa leenjisaa fudhannee kaane haga sammaa immoo leenjisaatti fufnee fudhachaa jirra. Baay'eetti gammanneera, baay'eetti boqonneera. Waaqayyo garuu nu gargaara iddoo kanatti argamne akka fudhannuuf nu gargaareera Waaqayyo. Kanarratti baay'eetti gammada. Leenjii kana fudhadheen dhaloota booda keenya kan jiraniif isaaniif akka wanta gaarii laannee akka barsiisnuuf bakka isaan jiran lafa isaan kufan irraa qabnee kaasuudhaaf gorsuudhaan wanta gurguddaa goonee jajjabeessuudhaaf akka goonuuf akka nu gargaaru Waaqayyoon itti gammanna jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV mo'aa magaalaa Bishooftuutti kan nuti wal agarreeti jirru dhimmi nuti kaasaatti turre ammoo leenjii dargaggoo mo'aa ilaalchisuudhaan karaa luba Dr. Gammachiis Dastaa akkasumas Dr. Zarihuun Gabree fi luba Garramuutiin laatamaati turedha. Dargaggootni fi ga'eessotni leenjii kanarratti hirmaataatii jiran keessumaa kan guyyaa lammaffaa waaree duraa fi waaree booda irratti hirmaatan ammoo muuxannoo beekumsa irraa argatanii fi bordee deebi'anii bakka hojii isaanii waldaa kiristaanaa keessaa tajaajilanitti maal hojjechuutii danda'u yookaan yaadu kan jedhu waliin kaasaati turre. Ogeessi kaameraa keenya Dirree Haaraa Dabbabee waliinidha kan inni turtii taasiseetii jiru. Ani immoo Efreem Malkaamuutiin ture qophiilee TV mo'aafan biroo waliin turtii gaarii.